أدبين بكتات إرجع داوري فرق أبدا تري كايرو نتي بكتات يأتي دو كايرو أمي حمزة إنه هاشم كايرو تريلة أوكي تريد كايرو تبرة الناتو مسنجرة كيسا باي والباي تاي فكت لي إنه مقالة دي ما جاء فكت لي مسنجرة كيسا باي مسنجرة كيسا باي فكت لي nama tokko hafe namni fira qabdan kabraa tokko no adabuu barbaade ittiin adaba jarri adabamuu qaba fidaa jettii yoo nama fira fidani yaa rabbi arafina moo yamsiisi arafto so moo isifa nabira jirtu fi adabatee fi yeroo Qur'aan garafamtaati mo'atamnaan jaartiin doktora mo'atamnaan yeroo Qur'aan qabattuun yeroo Qur'aan kaamera irratti sigara yeroo Qur'aan sitti mee sirkaanaan ko galatoom ulfaadhu wallahi nama nagoote hundaa ol nagoote bara amma oy ganaa tabni galle maalin maa jarjarti tun hay hana jajjabeessan dhiise ka doktor aboo namni tokko ergadha ka intalli maa baate tun maa oli gabbilbilteen jettaniin siduuna hiriyaateeti miti galchini dawalin daftira seeranta yeringa nu takkiti seerantetta wifi yoo qabaatte ofirraa uuf godhi mana doktora keessa olii gadi bilbiluun hin danda'amu namoota gurguddaa siingilii akka gurraacha jala fa'aatu jala jira waan ta'eef shamarran wulul jedhuun jaalatu kiiftarri mana kana warra naamusaan taa'u malee akka makii haadha seenaa siduuna eenyuun galche adabbiin maali reedii galchuu galchi walumaan adabamna shamarran hin jenne shamarran qofa adaba malee reediin adabu gandummaa reedii hiriyaa kiyya isin adaba isin warra shamarran mooyus giftara ko galchini sa doktor shira dhiisi giftara ko galchin reediitti bilbileen silkii achi fageesseedhaanan hiriyaa ta'e tana galchuure queen ati silkii keetu carraa si qabe kaa takkitti maal si godha turan qabu doktor nu adabuu fi okay ጋስ ጌም ነው ከባባድ ተጫዋቾች አማርኛ ታባቶኒ ቤቤካሞን ካይሮ እራ አፉር ዩኬ እራ ቶኩቲያ ዩኬ ጅርታሚያት ትያቆ ትዩ ዱባ አይዋ ዩኬ እራ ቶኮ ዋን ዲያስፖራ ኤንዳ ፎር ሪፉጂ this is guest game by Englishanya adapted. This is guest game one diaspora from UK and for refugee from Cairo Iskandaria. So namni moyame refugee hin adabama jechu hin adabamtan siduna hin adabamti maki hin adabamti queen hin adabamti haati seenaa hin adabamti jechu haati seenaa faayoo moyatamte yeroo Qur'aan garafamti jechu qabattu kanaaf amma tamne eegaleera daqiiqaa Qur'aan isinii kenna 50tti dhumata eegalameera firri makii jirtu haati seenaa firaan qabdu firri sedunaa jirtu firri tiyyaa jirtu firri maadii jirtu let's go tamne eegalameera
nama dhibba argatetu dubbata. Dhibbuma dhibbaan isin dubbifna isin humni keessan ga'aana waan ta'eef leenca hin jennu 500 hin jennu. Nama dhibba argatetu iyyuu galatoofata giftara isaa. This is just game one diaspora and for refugee. Refugee ni firan qabanii fagalaadha. Maki is refugee. Musena is refugee. Siduna is refugee. Queen Madi is refugee. Refugees. Haga amma jaartiin doktoraa qabxii 19 dursaa jirti dubbachuu hin dandeettu. Tiyyaan 14 Siduna lammaffaa jirti. Tiyyaan sadaffaa jirti. Sidunan Allah makin dhibba argatte makin dhibba lama geette. Allah maki Oromo makin gasagasteerti bira Allah shut up dhibba shaniin dubbattu yaada jijjiireera dhibba shaniin dubbattu dhibba shan haati seenaa dhibba lama makiin dhibba sadii enu dhibba shan Allahu akbar maki is the great makiin kunooti makiin VIP taate Thank you. dhibba saddeeti VIP umuseenan dhibba lamaan tokko lammaffaa makiin gasagaste kutte bira jaarsa qabaachuun keessan isin baddaleerra wallahi xalaaqa hundi keessan hiika jaarsa qabaachuun keessan isin baddale umuseenaa Siduna Queen fi Tiyyaan hin qabdiif hin qabdu I don't know. Jarri keenya lamaan kun baqa atillee tareedii tunillee tiyya tunillee nu hiika akka nama dursitu. Singiliin isin bira agatte kutte. Jaartii namaatti hedduutu kennare jaarsa qabaachuun isin baddale isin miidheera isaayyuu jaarti keessan rifuuji. Wayyo. Daqiiqaan dhumatu ka'e ayyaada jijjiirraa isin waan fira hin qabneef fira waan hin qabneef 45tti dhumata. 45tti dhumata. Kamooyame arfanuu hin adabama. Baqixaatnu kamooyame hin adabama. I'm single jettu museenaan warwaataa jirti. Madam Chatira Binjal Amatele Qadrin Soda. Yakin Nawakat Subhanallah. Give Adabi Dida Nawakatati. Madashiti wanta tumbeka ni bila abadu charang konsikamu malang kolfini. Adabi Dida. What is your Sakabda or Bila Abada? Udamte I am single yet. Wala single tate, double tate. Daika takai dinaf. Only Daika takai dinaf. Making Kumato Kontu Kofa. Tiyan Dibba Sadi, Lamafa, Omuzena Dibbaraman. Sadafa Siduna Milite. Siduna Sodate Milite. La ilaha illallah. Milite Adab. Bakitaatno na korkachu. Fira kabdan kabra erga daye. Siduna Milite na awale. Siduna Milite na wira. Siduna Sodate Milite. Jarti tiyetun gota argitani. Milite ne mate am single ma yette male. Argitani. Okay, daqiiqaan dhumateera. Isinii lakkaa. Makiin tokkoffaa, Tiyyaan lammaffaa, Museenaan sadaffaa,
Queen في I'm so sorry بالبلاتير Queen في سيدونا مرة يجي توك لام سادي كتوكوفا بايبالي كون أرفلون كتا كتوكوفا بايبالي كابتي أرجعي تما كتا توك لام سادي أفور شان جا لا يا رجير جا ترب سديتي ساغالي كودان كوداتوك كودان لاما haga amma quralama na jirra makin tokkoffaa jirti ummuseenaa fi tiyyaan lammaffaa jirani jari kun 0 sadaffaa jirani jechuudha. 333 ummuseenaa fi tiyyaan lammaffaa 00 kuyinii fi siiduunaan meeqaffaadha sadaffaadha jechuudha. 13 14 ka tokkoffaa malee arfana fe hin adabamu. Arfana fe hin adabama ka tokkoffaa malee. Ka tokkoffaa jiru makii malee qabxiin akka dhumannaan tiyyaan hin adabamti, siiduun hin adabamti, museen hin adabamti, kuyin hin adabamti jechuudha. 14 15 16 16 Allahu akbar makii kottu nauci nej tiyyaan kumaaf 800 tokkoffaa yoo taatu makii kuma takkaan lammaffaa ummuseena 300 sadaffaa jarri kun baadoon arfaffaadha jechuudha. 17 sagal yeroo sadi lakkoofnan taphni hin dhumata tiyyaa malee diyaasbooran takkitti kophaa ofii fiigaa jirti. Akkuma siifana san kophaa ofii kuftee kaatee tokkoffaa baate tiyyaan kuftee baatee tokkoffaa baate kuftee kaatee rifuujiin hundi fiituun adabamti jechuudha. This is just game. One refugee, one diaspora, and for refugee. Refuujiin firan qabdu, hireen qabdu kuno, hiriyyaan qabdu kuno biyya baqaa keessa jettee adabamuuf rifuujiin arfan laa ilaaha illallah way rifuujii. Rifuujii tana rabbiif namni illee hin jibbe jechuudha biyya baqaa keessatti. Way dee rifuujii. Rifuujii akkuma rabbi illee itti cakkare namni illee itti cakkare. Sagal taakka rifuujoota sheer godhadha. Sagal sadii jennaan taphni dhumata hin adabamta. Sagal taakka rifuujochi. Sagal lama ini cara rifuuji. Sagal sadi 00 rifuuji. Sagal afur yaaloo icha bar jedhe kitaabni. Tiyyaan kasa agartees. Sagal afur qabxiin makii adabbii jalaan baasu. Olleebi makii adabbii jalaan baasu. Sagal sad eesarake kumni ammaa eesarake bakki olii gadi milkii giiftiin kee mana seenaara inteetu gadi adabattee waa ifaa qabdaami sirrii gubbaa No, sorry, Robiye. Asli nadisi me anama sukari na kajra. silkii gubbaarraa masmara balleessi waa ifaa fayyadabi kami kasitti dawwalu kun xafaxxafishaaloo ol ba'ee giiftii nama mana si jalaa seene ka tokkoffaa baatu intallee birbo guddatte akka jaartii doktoraa kanatti adabattanii teettanii maal isinitti dawwalan harka qixxee sukkaara dhibba nagalaa yoo dubartii itti bilbila gastii keessa isii jirti. Sagal 19 lama 19 sadi
diidamaa jechuudha. Adabbii tokkoffaa rifuujooti. Adabbii tokkoffaa akka adureetitti arfaan tiyyaa malee arfan keessa wal bira. Adabbii lammaffaa hin dhageettanii tiyyaa faarsitan. Tiyyaa ka isin moote faarsitan. Lammaffaa. La. Ka tokkoffaa baay'ee malee hundi isaa hin adaba. Hai, seera keessatti tokkoffaa lammaffaa waan jedhantu jira doktor ati gizee wanti net mana barumsaatti sadarkaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa badhaasa qaba. Achirraa rufuu jetteen nu arrabsaa jirta. Tikiraa lamni andeen nu arrabsiin. Jaartii filmummaa akkatti natti ka'an. Adabbii fudhaa ijoollee nan salphisina uummata irratti. Akka adureetti mi'u jira. Jira isin arfanu. Banadhaa jiran maayikii keessan. Maayikii banadhu Queen. Let's go. Diaspora ira deemte wallahi fakkaattoota. Waay tiyyaa biyya isaa nyaachiftu. Okay. Carraa tapha duraa waan ta'eef warra duwwaan baay'ee carraan kennamaa fi amma nama qabxii ga'aanaa argate hin bu'aa sheer godhadhaa hundi keessanuu. Siduna share godhadhu, Queen share godhadhu, Adasena share godhadhu, Makki share godhadhu. Amma namni duwwaa bu'ee duwwaan namni ba'ee fi namni qabxii ga'aanaa argate tapha lammaffaa waan ta'eef hin baatan jechuudha. Alfii afaatti warra jalaa ergataa jirtan amma taphni daqiiqaa shanii waan ta'eef eeggadha. Tapha duraa waan ta'eef carraa kenneefii jira. Taphni amma eegaleera. Daqiiqa 5 yoo sadii kanatti dabalee meeqatti dhumata 58tti dhumata jechuudha. 58tti dhumata. This is gust game guys. This is gust game. One diaspora and three refugee. Tapha ciccima shamarran Oromooti jechuudha. Seenaa dalagamee irraatitti duraan dhiiraa fi dubartii wal keessa galchanii amma shamarran qofa jechuudha. Shamarran qofa amma carraan kan shamarran qofaati. Carraa doktoriin shamarran kuni sappoortii godhamuu qabanii taphatuu qabanii jedhaniitiin shamarran qofa galchan. Kanaaf warri dubartiin haadha kennaa, obboleettii kennaa, jaartii kennaa, fiqiranyaa kennaa, maarroo kennaa jettan sappoortii godhanii nu barsiisaa jechuudha. Isinii galee. Barsiisa. Okay, taphni eegaleera 58tti dhumata. 58tti ni dhumata jechuudha. 58tti dhumata. Ummuseenaan 0. Makki Oro 0. Diasporaan 0. Abbaan 500 argate VIP ta'a jechuudha. VIP 500 argate VIP. Abbaan 500 argate VIP ta'a. Filan kawan hundi isaaniitu. Filan waan. Abbaan Abbaan 500 argate VIP ta'a. Tiyyaa rifuujii irra deemte subhaanallah. Qabxiin keessa walqixa.
tiyyaa fi Lula Museenaa ke qabdii galato mulfadu luliye. asuma teetta walqixa yookiin tiyyaa dhibba kenna yookiin Museenaa dhibba kenna yookiin tiyyaa dhibba kenna yookiin Museenaa dhibba kenna ka toppii ta'an Lulaaf alfiyyaan galato malfadha. VIP eno dhibba argate inteen ishinna la Museena ati mama na jaarta kiyyaati jettee VIP fuunfuun jechuun qabu jedhaan kumaan si dursaa jirti sitti xiqqaate achitu taa'i mana gizee biratti ta'uu fedhe paaspoortii yoo noon zarka jiraate tiyyaan kuma tokkoffaa Museenaan dhibba shaniin lammaffaa makiin duwwa koyin maadin duwwa siiduunan duwwa subhaanallah firan qaban ummanni fira tokko hin qabu ummata fira tokko hin qabu asitti wargaye innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun uma takka daqiiqaa takka isin hafe qabxiin akkatti dhumannaan makiiniin buuti siiduunaaf makiiniin buutan akkatti duwwara jirtan kuyin dhibba takka argatte siiduuna dhibba takka argatte dhibbi takka isin nambisu akkatti isin hunduu buutan hunda keessan kan isin naqee carraa warra dhiiratti kennu warri dhiiraa wal arrabsaa yoo waan ta'eef girrigirrii barbaadan ragaxaa barbaadan makiin duwwaadha daqiiqaa tokkotu hafe tiyyaan kuma tokkoffaa Museenaan dhibba shaniin lammaffaa makiin makiileen dhibba shanii Museenaan dhibba jaha taate qocaan hin barbaachisu waan dhibbaa gadiin kennan agarre okkeesii haa ta'u meesii rakkaaya Museenaan dhibba jaha lammaffaa makiin dhibba shanii sadaffaa siiduunaa fi koyin qabxiin keessan akkasitti fuunaan yaasaatti balbu'uuf yoo namni jabaan jala jiraate yoo warri carraa qabu jala jiraate namni fira qabu jala jiraate bu'uu fi sheer godhadhaa girsara keessanitti booya gizee sheer gootan barreessaa fi sheer gizee gootan harkaan barreessaa gubbaratti takkitti mataan hambisii jedhaan daqiiqaan numeera tokko hin beektanii qabxii tiyyaan tokkoffaa Museenaan lammaffaa makiin sadaffaa siiduunaa fi kuyin arfaffaadha jechuudha tokko lama sadii afur shan jaha torba saddeeti sagali kudhan kudha tokko kudha lama kudha sadii kudha afuri kudha shan kudha jaha kudha torba qabxii isinitti himee kudha sagal yeroo sadi lakkaa'ee taphni dhumataa makiin hin adabamti Museenaan hin adabamti siiduunaan hin adabamti kuyin hin adabamti adabbii qofaa miti carraa bu'uutu qabdanii jechuudha oo makii fi tiyyaa wal qabanii rokkatti qabxiin keessan kuma qabxiin keessan kuma qabxiin keessan tiyya kottu deebii makiin sira qabdee jirtu waan gochuu hin danda'amu VIP irraa buutanii irraa deebi'a kudha sagal yeroo sadii lakkaa'ee taphni dhumataa jechuudha
akkatti qabxii keessa walqixa akkuma tokko tokko godhan. Yoo qabxii walqixaan xumurame isin hunduun adabamta. Siyyaallee adabamti, makkilee adabamtu hundi keessa warra ta'e adabamti. Qabxii walqixa. Haasawutti jira. Dirqama dhibba lakkaa. Eenyu naaf kenna dooktar sii kabajamaa. Asaffaa sii kenna. Thank you, my family. Okay. Kura sagal tokko. Kura sagal lama. Kura sagal sadi. Iya bagus itu David. Kura sagal sadi diidama jechuudha. Akkanatti qabu qoyinii jechuudha. Qoyin bu'ii carraa eeggadhu deebiin sheer godhadhu siiduudhaan rarraatee tartee namni fira qabdan. Eenyuun kan fira qabu karee ergate tokko. Assalaamu alaikum. Kabbaadii fira kabbaadii namni qabda. Fira kabbaadii barbaachisa. Kabbaad. Alfiyaa nama fira kabbaadii qabdi bada. Wayi duwwaan buutee nu salphachiiftaa bada alfiyaa. Ofirraa qabuu danda'e taree jira kan. Sagalee maal ta'e maa? Alfii afira kababbaadii jira kana ofirraa qabdu qabda. Doktor Marwaa irraa xiqqoo siqadhu sagalee rabbashaa jiru. Okay. Amma haala kanaan garmaan butola. Rache. Okay. Daqiiqaa shan qofa. Daqiiqaa shan qofa isinii kenna. Saddeet wajjin hin dhumata. Saddeet wajjin hin dhumata. Sagaleen galgalaatiin nagaa jira amma sagaleen isin wannoo jedhe. Maal ta'e sagaleen? Sagaleen kee sirrii jiru. Sagaleen jira sirrii jira. Okay. Makiin duwwa. Museenaan duwwa. Siyyaan duwwa. Siiduunaan duwwa. Alfiyaan duwwa. 0-0. 0